zamzaanis wal quban qabnu waliin dawwalle waa tokko naasofnu maal irratti walii galan achirratti jedhee gaafannaan ustaaz Hamzaan na jala jiru nagalchilleen jenne cumbura jala ol galchee ijoolleen naa himuu hin dandeenye komentii dheeraa barreessinaan ustaaz Hamzaa jedheen waan ta'eef Facebook irratti maxxanfame wayi argeen jira sana illee asirratti dubbachuu barbaadu rabbiin rasuulli arge yookaan nabiyyiin arge yookaan ambiyaan arge wayi jiraayi jedhee gaafannaan lakki wasafamu rabbii in argamne namni rabbiin argeera jedhu in jiru akka namni harka lama qaba maaloo qaba miila qaba maaloo jedhu miti calluma jedhi naan jennaan utuu kanaan waliin taggaa jirru isaanii wajjin dhufanii ustaazonni ol galanii egaa ani hin beeku waliin haasaa hangaaffiinan kaase lafaa fuudhee tunteen husuu fi fooyitu waliin taggaa jiruuniyyi achirratti rafe jireetanii laayivii sana baasee amma bilbila kan biraatiin baasuun danda'a jechuudha. Isinii dhageessuun danda'a waan an dubbadha jechuudha. Akkuma hangaleen sana barachuuf hangalee yeroo hangalutti isaanuma argee wasafamu jennaan anis immoo rabbiin namni malaayikaan arge yookiin nabiyyiin arge jira ka jedhu anis hin baranne kanatti godhame akkasuma gaafa gaarii matuun tiraadhu ustaazan dhufanii dogoggoraa waan namzaan sitti dubbata jedhannaan ol galcheedhee ol galchee waliin haasa'uu jammaranii sa'aatii afurii Abu Mu'aaz illeen dhufan isinilleen dhuftan waan hunda waliin haasoftanii walii galuu dhabamnaan abdiin isin buusee anatu isin buuse jedhee narrifadheeyyu abdiin anatu isin buuse laa jedhee hundayyuu buuseen deemee dhiisi sana wanni haqiiqaan ana bira jiru kanuma gaaffii kun gaaffii kana gaafachuun koo badii yoo taate badiidha nan fudha tokko inni lammaffaan immoo an ustaazaa jedhee Bashaar waa barsiisa wanni kun dhugaadha moo dhugaa miti jedhee isin gaafachuun an saalfadhean isuman gaafadhe eessaa fidde ati waan kana fuutee olii gaddeemta isas viidiyoo isinii baasuun danda'a eessaa fuutee olii gaddeemta ijoollee shamarran nama 600 nama 700 gastiira shamarran 8 guuttatee haasaa bula wanni kun akkana islaama tokkotti natti dhaga'ama hadhas isa barsiisa boris isa barsiisa nan gaafadhe gastii qoratti jennaan daliilan qaba jennaan fidi ragaa quraanarraa waan amma haasaartu kanan jedheen achumaan ustaazee maamba bayaan dhufe dhugaadhaa jedhe yoo dhugaa ta'e egaa akkasitti dubbachuun hin taane hadhas boris kanumarraa ta'anii akkas dubbachuun hin taane jedheen irratti dubbadhe badiidhaaf yookiin amantii koo diinal islaamii rabbinaa kennu of harkatti xiqqeessisuu yookiin waa biraa rabbi keessa namaa arga jechuudha. Waa biraa fakkeessuun hin danda'ama. Waa'ee amantaa irratti garuu fakkeessuun gonkumaa hin danda'ama. Lammaffaan kana. Sadaffaan immoo isinitti wal fakkaati malee sadaffaan immoo imma hadha kee irratti awwaleetu gastiira galee na gammachiiftaa naan jedhe maalan si gammachiise jennaan eebbifami maaloo jedhee sii kadhataan jira kadhannaa sii kadhachiisaa jira jennaan maallaa kadhachiiftaan jedheen maallaa kadhachiiftaa jedhee kolfeedhaan dhiisati mubee ati hin beektu waan ati hin beekne danuu sitti maa jedhe jennaan awwalee akkannaan jira jennaan gaaffisanii si gaafadhuun jedheeni dhugaan dhugaadha dhugaan immoo kan rabbiiti rabbiin inni nama uume hunda makhluuqa hunda uume in arga gaaffisanii si gaafadhuun nan gaafatini abbaa amantaa kootiin fida gaafadhuun wallaahi fidi nan gaafadhan jedhe waamee fide dhaggeeffadha jalqaba saatarii nageenyesi waamee finnaan footoo gadi baaseen kun Yesuusiin jedheni waan barbaade nan gaafadha aariin hin jiru wala rabsuun hin jiru jennaan obsaan hin jiru namni nama rabsu abaaramaadha akka amantaa keenyaatti nan galatoon kun Yesuusiin jedheen footoodhaan jennaan lakki Yesuusii miti jedhe fakkeenya isaatiin jedhe akkasii maaliif namni baatee deemaree namni maaliif mana keessa karaa irratti baatee deemaree jennaan dandiise Yesuusii miti dhiiseen dabarfadhee gaaffii lammaffaan koo shamarran yeroo charchii dhaqan shaarbii uffatanii yeroo charchii dhaabaan shaarbii malee qullaa mataa qullaa deemuun kun akka amantaa keessaniitti rabbi fakkeenyaaf nam tokko summa amanuu summa kafaruu waan jedhamtu jira rabbi jira hin jiru waan rabbi jaallate hojjeta waan rabbi jaallanne immoo achi dhaqanii hojjeta waan salaata taariku salaat jedhee itti meen
تاريخ الصلاة دلما أكرم ربي جرا إنجرو ويتي جدي فودا تمان أما ينزوري سكادي أصلي سكان مغربا سكادي يروني سكان سنتي يرون سكادي تربي جرا يرون سكان نتي ربي جرو جتشو فكاتا كيسانو أكمي दुबर्ती शार भी फते मना मनता के अगल तो अर्ग जरा में अच्छी बात है अब आप तो कजर उठाई रगाना आफिदी इंजन नौसारा रगाना आफिदी फकेंगा रब्बी दुकान के सजरा रब्बी इंजन बक्का हुंडे जरा रब्बी अलखली जरा उया जरा बक्का हुंडे बोलने के सजरा रब्बी बक्का हुंडे यूजरा रब्बी इन्हीं को निम्मो शार भी पता नहीं मना मनता के सगलों शार भी पता नहीं रब्बी जरा वाका यूजरा अच्छी बानी मुशार भी मरे डेमुन वाका यूजरूसी निकाम फके सु जन्नन waan dheeraa dubbannaan lakkii eeyyamamaadha eeyyamamaa miti jedhii naa kaa'i jedheen kana qofan barbaada utuu kanaan jirru xumurarra bakka dumbu'anuu jedhe ragaa wayinaa dubbisaa ture eenyu gallaan alii dhufe ahmadtu dhufe hunda jaraayyuu alatu galchee an gaaffii koo xumuradhe gaaffii koo xumuradhu beellamatti kaa'ame beellama maali rabbi moo yesuustu gooftaadha warri duraanii maal lallabanii minaamin jedhanii an qalbiin koo jala biran jiru asiin waatsaappii nama naasaara achumaan falmii sun jarri waliin falmaa jiru beellama qabadhaati ibbo gastii hundarratti deemtanii gastii koorratti gastii namaarratti hidhattanii mana uwwiftanii wali karakarinaati namni waa isinirraa barata beellama dhaati walitti kottaa wal inaasaa akka husuuf ifooydheen gaddaatti jennaan جرى شيخ أول جرى مالي جنان جرى شيخ أول جرى أحمد موجودني يا ربنا لو قصيسين جرى وديني متي نوجين ورقو قدام مو بربادة ورقو قدام كيف دي جرى نيولي تجانا أما تقولي ساتي ولين فالمو الكلتاني والبيلما والفلما mana keessanii takka ifooyi fi usuleen gaddaanuu ta'eera yoo kana taane immoo ajandaa kaatanii seera kaatanii waliin falmitanii ragaadha hojii wal amansiisuu malee gastii hundarra deemtanii waliin falminaa anaa jedhaa jiru viidiyoo wayii dhufe viidiyoo maali mubaarak kan ustaaz awwal kabajamaan keenya ustaaz awwal mubaarak jettanii dubbattanuu fi mesenjera irraa ammoo ammas footoo kaasanii feesbuukii irraanis مبارك مسمى كان جدني دبتا جرو استاذ ولي جنان نا ارغي ني نبيچات سنغا سوسن نترغمي فيديونس والله ثم والله ورا بمينا مال استاذ ولي انا غستيكو ابابر بعد غالي كي سولا ابابا تو قدر بتن اسنوال غنال جولني سكبجي سنگچتي دفاني مبارك ونيتي كنغوتي اورغالا منتادان جدني ندومو Narra sampai tu rufani kasi komenti jadi tu rufani hola silte hatu mali jadi Arabi edu mata rufe mal tu jera jandam beranan jadi siapa waktu makakhir rasa ranan jadi sini kali Arab macam mana jennan jarana Islam ni tu nama Arab sa Arab barat tadi sini pembahasa video raga lo korban kute sini bahasa tu Islam ni nama Arab sa Arab barat tadi جريتن عارف أشوف أنا بدي نفه مالك أصول نفه خصول نفه أصول أبانا من تاتوكو نمني شهادة كابسيس نمني أمان تا لبس توكو مبارك جري بكرين جريت ما أقرأ بچون تاينان حرام جري سبب نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام جرى عالم بيكو أكاسا كسي سيغوسو دندو يو أكم جلت تيو جريو سكبات دي سيغوسو دندو بله مكاكيرا غسي تو قرطا يا سو بكت جرتي أورغادا بران ناغاها أغور فتنو مبارك نما نما ركيسو بدي يو ركيسس أغور فتنو بران ناغا نان مالي أستاذون نكون أنا من خوتي رتلوم نان واما جنان اسمه رغمامو واما مباركين يوجتن متي سيني متي ورنا عرب سيو واما جنان نما رغوران ورنا عرب سيو نبربادو يو اسم مباركي واما توك يوجتن تفون دندا كان مبارك تستني بيت مالك نوام تينا راد دنين بيتانو نان آره نتيرا غامي اسنو أبادا وبوليسا حتى هذا كمنو أبان كمنو بكا هذا بكا أبا ربي غريتي اسنو ما ورا علماء أبا كين هذا كين جنة سنجلا دي ما جرا اسنو رافا كين مالي براتها نانا رفمي أستاذ والله ثم والله نانا رفمي أكاس كانوا
Balage balage mana balage mana balage تكجلو فنجة موبي كويكا موبي لا نمير كيس سنين إن شاء الله دازق بما نسونين تم رامات تم إن شاء الله برجعين جد أبدي دبادوان لكن إسن دباداتي يرجسني واجتاني مو واجرا مو جرا سيتاني جرا أيتولي أني رقم بكجرو مباركي صدركا إسادا وفما ساتي يوفين برجعتي يادو جرانا كيتي sababni isaa rakkoon jiru bakka kana jedhaan yaa mubaarak keenya akkuma siin jedhe namni nama guddaadha jedhee silaala nutu akkasumas silaalla nama caanaa gochuu danda'ullee jedhee jennee silaalla ati nama walitti qabdee wagguu nama tokko seensiftee haasoftu amma duratti makana gurbaasanii wagguun gaafadha jettu kana siif qaldi sitti fakkaata yookaan siif akkuma aadii wayii sitti fakkaata nuti ammoo ilaalchi keenya akkasiidhaa miti nuti kanutti mul'atu namoota achi taa'ee haasawu waan gurbaan haasawu ati arguutti hin jirtu yeroo san gaafattee taa'u jirta jarri amanticha lallabachuu jiran duuba sanii amanticha lallabachuu jiran ati nagooma haasawutti jirta garuu duuba sanii waan jiru laallanti ati dhugaadha gaafiin sitti uumamin hin jennu gaafii gaafachuun islaamummaa keessatti rabbiin fas'alu ahla dhikri jedha gaafachuun waan sirriidhaati gaafachuun dirqama nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam innama dawaa'u li'iyyi as-su'aal jedhan fayyaan yookaan dawaan nama waan beekne dha gaafachuudha jedhan gaaf tokko guyyaa tokko jarri takka deemaniiti sigaltee garuu bakka tanatti waan ilaalamu qabu eenyuun gaafannaadha malee nuti illee akkasitti haasa'u jiru eenyuun gaafachuu qabda wagguu gaafattu ati amma nama tokkodhaa miti mubaarak laaluuf ilaalati nama 5,000 ofirreegi 10,000 si hordofu kana ofirreegati kophaa kan keedha of qofatti ilaalin nuti waan nuti mul'atu namoota achi jiru malee mubaarak musammaa tokkicha qofaadhaa miti namni gaafatamu kun eenyuudha kan jedhu guyyaa tokko jarri takka nabi muhammadiin sahaabaan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam nama saddeetaniitiin akkana wannaa bahan imala bahan tokko keessa janaabatu itti dhufe janaabani beekta dheetii yaada eegasani ammoo badee wagguu baan biyya arabaa kana ni beekta dhakaa qofa jira bishaan hin jiru baay'ee waan niqatu dhabee jennaan bekka saatima qorraa keessa bishaan wayiidhaan jira bishaan qorraa kanatti fidanii silaa saati qorraatitti beektee silaa yeroo achi xiqqoo seechisiisu yeroo namaa fayyamuu jira tayyammumaan salaachuu qaba silaa ture dhiqadhu dirqama jedhaniin shari'aa keessa dhiqachuun isuma jira waan ta'eef yeroo sin barre jennaan namtichi dhiqate itti qorree hin du'e eega du'een booda nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam hin ajjeeftanii jedhan maaliif yeroo wallaaltan san maaf hin gaafatina jedhan sigaltee dawaan nama waan beeknedha gaafachuudha jedhan dhugaadha kun islaamummaa keessatti isuma kana jira waajibinuma dirqama waan sitti dhagaame tokko nabi muhammadin alayhi salatu wasalam sahaban gaafachaa turanii bar rabbiin eenyu tuume warri jedhee gaafatu jira nabi rabbiidha alayhi salatu wasalam gaafiin sun akka gaarummaatti ilaala laakiin bakki rakkoodha bakki nuti jechuu jirru aywa waan huma jiru'i madaa qaba waan ta'eef namtichi eenyu kana wanni nuti sitti arreef sababni isaadha maalidha wanni taati na gaafata sinti deebisa eenyuun gaafatamaadha asirratti ati wanni uftiin xalluu qabdume akka kophaa kan kee mubaarak musammatuuf hin ilaalin hawaasni kun hawaasa muslimaatu wal ga'ee jira gaafiin gaafi islaamummaati dhiibbaa eessarratti godhaa ilaali dhiibbaa eessarratti godhaa anillee wanni sitti arreef sababa kana malee waan bira wallahi waan takka sirraan qabu waan tokko sitti aruun qabu waan ati goote islaamummaa keessa waan akkana balleessiteedhe yoo akka tasaadha cubbuu hidhalayde sun maasiyaadha maasiyaan jidduu kan keetiif jidduu rabbiitti toobata sun waan qallaanidhaati sun waan dhuunfaan kan laakiin ammoo waan islaamummaa irratti dhiibbaa godhu eessarratti dhiibbaa gochuu jira kun hawaasa irratti dhiibbaa godha islaamummaa irratti dhiibbaa godha gaafiin ati gaafatu siif qallaalidha amma nama seensiftee gurbaa tokkicha wayiidha seensiftee amma gurbaa ida seensiftee san wagguu haasoftu siif qallaalidha laakiin ammoo namni achi jalaa baratu meeqatu waa barata mee sirriitti hin talin namni 2,300 si hordofu sun manni kun mana kiyya jedheetiin dhufa mubaarak inni jaalataaf dhufa osoo si jibbee nam tokko sin hordofu beek gaafa dhufeetiin jedhoo barsiifni kun eenyu seenu jira ijoolleen jala kanaa barattu kan waan kana fudhattee deemtu jira kan baalagummatti bobbaatu jira sigaltee kan waan kana ilaalu jira nuti wanni nuti dhagamu isa kana sababa kanaaf jechi sitti harramale waan biraati miti ati gaafachuu waan sirriidhaati laakiin wagguu gaafattu fakkeenyaaf beektota gurguddaa beektaati beektota gurguddaa beekta namni hundu si beeka namni si ani mubaarak musammaa ta'uu jette yoo natti dawwalte namni si wallaala sheek jamaal aliyyit yoo warra beekamu kana warra miidiyaa irratti wanna jedhu kana yoo shee amiin ibroodhaati yoo bilbilta mubaarak musammaa ta'uu jette mubaarak musammaa eenyu siin jedha siin gaafata si galtee yeroo matakka namni si beeka gaafii qaba ustaaz faddal siin jedha namni hundi isaatu yoo barbaachisaa ta'e ammoo yeroo aqidaara waa gaafachuu barbaadu yaa jamaa mee namoota
Gasdi nama radhaiteetu yookaan ufii kan keetu waan jettee nama amanama nama islaamummaa keessatti hawaasni aqiidaa irraa fudhatu. Nama hawaasni kun ijaaramaadha. Hawaasni kun diigamaadha miti. Sigaltee nama aqiidaa irraa fudhatu yoo gaafatti nam tokko nam sitti dubbatu hin jiru. Sitti gammada malee barakaa rabbi isaa godhu jedhama malee. Laakiin wagguu ati waan tokko fiddee fakkeenyaaf amma namni kun wal karaakkaraa kirikiriin kun maal uuma? Shubhaa uuma. Saba kanaatiif jecha caanaa uumaatiin deeme. Amma waan takka si ibsame. Hatta osoo ati laal mutamaasika taatee osoo ati gadi dhaabbattee laal mooqifni kan kee gadi dhaabbataa ta'e mana kan keetitti gaafii fi homaama kana banuu baatte awwalan dhufeetiin ana gaafii sii deebisa siin hin jedhu yookaan barsiisaa kiyya sii fidaa siin hin jedhu. Sababni akkas jedheetiin dubbatu sababni isaa maali? Gaafiidhaaf ati karrabanaa deemta waan taateef mee mubaarakii kana fayyadamneetiin itti mana isaatti dhaynee lallabanaa jedhan. Asiin dura akkas gochaa turan. Ati hin beektu waan jarri haasa'utu nutu beeka. Siif dhugaadha qallaaliidha. Laakiin ammoo namni nama 5,000 musliiman 5,000 achi wal gaha dhayneetiin carraa kanatti akka goone lallabachuu qabna jedhaniiti gurbaa jala erganii naga gaafadhu yoo inni si gaafadha jedhe ammoo achi dhayna jedhanii ergasanii ammoo inni qaruu teera dhufeetiin barsiisaa kiyya si fida jedha asiin dura illee jaalattaa miti isa guyyaa tokko akkas ta'e guyyaa tokko dirqamnee mana kan keedhaa anaa fi Farhaan seenneetiin raasawaa turre Abuu Maazil dabalannee jechuudha. Ergasanii wanni kun haadhiifamu jennee qalal gooneetiin turre. Sanbooda ammallee sanumatti deebi'a. Gaafati karrabantu namni hunduu sitti fayyadamuu barbaada. Namni hunduu sitti fayyadamuu barbaada. Ati maaliif jennaan ati nama si bira jiru kana widdiidha. Namoonni si jala jiran kun ammoo isaan biratti waan hin argamneef jecha yeroo takka dhufanii amantii ofii lallabatan. Duratti dhageeffachaa ture ani weetaati gaafii gaafattisan. Gaafii gaafatti. Wani lallababaa ture waan biraa gaafiin waan daqiiqaa takkatti dhumatu garuu lallabni ammoo akka ajaa'ibaatti lallaban si galte. Sitti fayyadamanii si biraa kutan wassalaamu alaikum. Qaruu ta'e dhaka sitti fayyadamanii si biraa kutan. Nuti waan nuti dhagame sababa kana mana muslimaatitti namni dhufee mubaarak karrabanee jennaan daqiiqaa meeqa teessisee hatta ijoollee keenya ijoollee wallahi akka malee lolaa ture ijoollee keenya ijoollee garee shaadaatiin. Takka isin maal achi hojjettan jedhe takka daa'iidha jettanii olii gad deemtan maaliif achitti tayyib yookaan maaf hin dubbanne yookaan ammoo maaliif gad hin buune jedhaani ture si galte maaliif jennaan nama 5,000 teessaniiti fayyadamanii deeman gaafii xiqqishoodha daqiiqaa takkaati ni beekna nuti macaafa ni beekna daqiiqaa takkaan deebisanii bira kutuu danda'an laakiin ammoo fayyadamanii lallabaa turan ati dhagaatiin hin turre akka si galte ergasanii maaltu nama keessa bu'aa ture dhaloota si jala deemu kana maaltu keessa bu'a sababni isa kana kan nuti ilaalu wanni sitti arrulle isa kanaaf taan ammoo kaati jetteef maaliif dhufanii nan dubbifne yookaan maaf nan yaamne kaati jetteefi isa kanaaf engadda si galtee gaafa abdiin dubbate sanii akeekee ture xiqqoosiidha waan kana hin jaalannu waan kana osoo dhiifame jedheetiin akeekee ture waan kana hubattee akka dhiiftuuf ture guutumatti hubattee waan sana achuma naa dhaabatuuf ture. Ergasanii ammoo na jedhee jennaan kaleessa ammoo yaa mubaarak mee namoonni itti siitan itti himaamee jedheetiin feesbuuk irratti maxxansee biraa deema. Suuraalee maxxansine maalillee hin goone akkasumatti maxxansee biraa deema. Har'a ammoo hogguu jarri sun dhuftee mana kan keetii lallabattu wanni kun gara khaxaraa adeemaa jira waan ta'eef jecha wanni waan miidiyaadha miidiyaa man tolcha waan ta'eef sitti dhufee wanna jechuurra akka namoonni biraallee irraa barataniif jecha mubaarak musammaadha dhaabbadhu jedhee lolee dhugaadha. Gaafa lolu ammoo si jibbaafee miti. Wallahi si jibbaafee miti. Ati nama muslimaa tokko akka nama muslimaadha waa'ee abbaa kan keetii dhaga'ee jira. Abbaan kan keellee akka isinii kana akka osoo hin taane nama diiniidhaaf of wareegu akka ta'e dhaga'ee jira nama naannoo sanii irra. Rabbi isaanii haa araaramu. Haadha kan keetiif illee Rabbi isaanii haa araaramu. Ajabdu samadiif illee Rabbi haa araaramu. Hunduma dhagaatiin ture laakiin wanni an barbaadu wanni nuti illee jechaa ture isa kanaadha. Rabbiin si haa laaffisu. Yoo akka tasaadha nuti dubbachuudhaafi ama sitti fakkaate laa hamaa miti kun. Hamaa si hamachuudhaaf si hammeessuudhaaf maqaa kan kee tureessadha namni si arrabsuuf wallahi hin dubbanne tasuma taate. Nuti irra caalatti ijoollee cidha sanii dubbachaa turre. Irra caalatti ijoollee dhuftee ol seentee wanna jettee san. Saba saniif jecha dubbachaa turre ayyee sun akkasiiti waan kana yoo hubatte tuuni rakkoon qabdu taani nuti illee nama dogongoruu dandeenya akka tasaa. Laakiin ammoo irra caalatti bakka kana wani ilaalle. Isiisanii sirreessi uumaa sun sirroofnaani teenya uumaa miti. Nuti eessallee waliin finnu walumaa asuma bira jirra uumaan ta'uti. Miidiyaa irratti wanni dubbatame tokko miidiyaa irratti furmaata argata jechuudhaaf asirra dubbannee akkasii abdii itti fufi yoo yaada qabaate. Ayyee abdii ati itti fufiiti. Ustaadaan sana Sheekh Jaaber dhiifamaa wajjin ustaadaan sana yoo isin walitti haasawwan waa balleessi jedheetani malee argaan jira akkasii argataan. Eshi. Okay, nan dubbadha bobe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessanu shaawwal. Taas Farhaan duraan dursee baay'een gammade galatooma baga dhuftanii baga mubaarakii waamtanii mubaarak iddoo sensitivity yeroo deemu ana biraan nabdanu
baay'een eeggadha because akka rakkoon uumamu waan hin barbaannee fi duraan dursee Mubaarakiin baalageen duriyyeen abbaa argee arrabsaa oolti. Isa miti maatii isaa rabbiraa mataa godhu arrabsaa oolti. Ituu argitanii kabaltanii yeroo akkoon qabu baga jettanii waan jettanii isa birattan siniin jedhaa jira sababa isaas keessaniittu isin abbaadha. Abbaan in qixaaxataa in qunxuuxxata ilmaan isaa. Yoom ammoo balleessitan badii keessaniif sila sitti maan ture adabatee callumeedhee obsee dhufee isin gaafachuu qabu yookiin nama isin gaafachiifachuu qaba jedheen itti himaa ture ansil. Maaliifi garaagarummaan akka hin uumamneen sodaadha waan ta'eef isin warra gara amantaa kanaatti nama waamaa jiru galgalaa ganama. Gara amantaa kanaatti nama harkisaa jiru. Badiin xiqqoon qaawwii xiqqoon uumamnaan namatu nutti fayyadama jedhee himaatan ture akkuma hin gada jechaa ture. Amma kanan Mubaarakiif dhaamu akka obboleessaatti akkuma obboleessi kee garee wangeelaa keessa jiru har'aa kaatee garee shaadaa keessa galeetis. Isaanii wajjiniin shaadaa qabsiifta garee shaadaatti galii abbaa keenya abboota keenya nama gurguddaa akkasii qabnu kana aafuu jechisiifadhu kan koo kana ati garee shaadaatti galteetta kana booda salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت فمي دوغا ربنا بديو سون دكيفتين ديمو بيتشون انا بديت يعني بيكو كان لا تلي لا نمتي ومن تسارت غربك سيستيفيتي هندتي ونما دابتودا ونني مباركين جيتشي بربادو ساده وليرا تقديرو nama mana keetti kaafira gashitee gaafii gaafate jechuun ati akkuma jira gaafattee dhaggeeffataa malee masjida keessa fiddee gaafii akka gaafatu si nama bara. Muslima hunda si hordofaa jira. Kan waa hubatu jira kan waan beekneetu jira zan. Miidiyaan kun waa hunda baattee deemti. Namni masjida keessatti fiddee nama gaafadhuudha. Mubaarak beeyatu mana isaanii deebiin dubbannu wallahi. Maaliif jara keessa dhaqxe waan taateef akka nama waldaa keessa dhaqee gaafataa jirutti shubaa jaratti dhumta malee asitti miti. Mana keessa dhufuun garuu akka nama masjida keessatti gaafii jara gaafattee namni waan beekne waan beekne wanna ta'uuf jechuudha. Inni maal jedhaa inni maayyuu uffataan osoo hin taane ba Iyesuus namni dubbis hin jedheeti lallabataa jiraatti hin dhageenye malee. Fayyinni uffataa osoo hin taane Iyesuus gaaf jedhu silaa qabaneeti mataa keessa tiksiidhaan dha'u barbaachisaa ture. Kanadha akka